كل الباصر إذا توف أبا مناثا بكم بوف سيقالين كنافي أمتي كومني دي دمني جدو غلطي وما ركوب أبو كبلا غريتي أغتوك ماري هو يعني سلا مارين كمالي أمزا ماري هو جرات مارين غافة يرمتي تقالا فاسن أمزا دبين براي سني ديفيد أستاذ أمزا نيتوركي كواي تشكي ركو أستاذ أمزا نهي كيو يت أكا سيرا شريان يتوتي انتلا دوبراتك مارين انجرتو يو سين نهي كيت سيهي كيو يرغرو مارين انجرتي مت يلي أستاذ أكو مغافا فودا مارين انجرتو غافا هيخاني لي مارين انجرتي يو إني هيك مارين انجرتي كام إسا هيك كابر بربادو هيك أنا بتلين آريني والله مصلحة متيتي تمشري عربيتي وان بروسينا تنتتاني وأكواتك بكتك تنفني مهارين هنجرتي وسرهن سراحا جميلة كيسان اللي إلى وانسيه كني هو مهاري كن واتو حقها كرب قرآن كذا تجد مالي في مصلحة ما أفضل دوغا ستة مالا مهاري سيلة يو كان عندنا قاف أشيك جيس تو كنيتيف يوم كني في اللي مهاري سيلة كني ربي درت اللي كفلتو وان جت اللي بكان جاي وان يعني أما إني كله دبته نبرت أكنا بدبته سام برتي جالس أكسم صبا مالي في مصلحة ولد تراسو دبته ماله وان مر دوغان دبته ومني جتيني تركي بوث في داتي سيها سوسيسا مهرين كمان ترقاف سنجاني واري سيني مترت ولي قال شيخ مالي وريتن أم ودي فما قافدا والله نما توكو عرب ستني بكتي أجرتني دي فما قافتني قبض مجرنا كومنتين توكو أسرع صوب جتون ونسو يورو قاته ربي مجاك يا مسي قافت يو ونسو نمو قرتي قاته جنان كجي بجد يو ونسو كجي بتنا قاجد والله ربي رانو قافت إلان ربي جراتي نمني بلتينا ما بلسي بلتينا ما هي سجل بلتي سفد وان تيفي كومنتين تاني برسنا وللي ينظر ملا وللي ميرنا أما سلطان جتوني نما تكاسي تمني نما داعيدا نما حكي هذا من حكي المو بيكو يجود ربي القرآن كسدبته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نمني المو كبو المو سانيا كسو وباسون أفسون ترك أما متاسا ترى ربي الركا أجر harra gartee an itti bayo kaasni timtanii miti sultaa yoo dhugumaan gartee ilmoo isaa hin qallamne hin nyaachine hin obaafne rabbi akka irraa gaafatu shakkii tokko malee ni beeka jechuudha dhibbaa dhibbatti. Awwaan isin dhaamu ijoollee koomentiin dhiisaa waliin arrabsina rabbiin sodaadha. Wanni har'a obboleessa keenya sultaan irra gahe jechuudha gonurra gahuutu mala nama leen ajaa'ibsiifatina. Yaa rabbi bultii bultii nagaanaa godhe jedha naman arrabsina koomentiin waan namaan hin jeena yoo immoo jettan dogongortanii ammuma dhiifama gaafadha. Bakkatti agartanii dhiifama gaafatan hin qabdanu lamman jiraatu jechuudha. Kanuma jechuun barbaada. Salaamu alaikum. Dubbiin warqaan banne asli. Mucayyi dhuftanatti fakkaatti beeta. Dhiifama illee irraa taa dhuftanatti fakkaatti dubbii kennattee jirti. Naa dubbadha naa laala jette laalleef argineef waan danda'amu argineef ka argineef kunoo duraan 5,000 2020 uffata isiillee waan ga'u mana kiraallee waan ga'u dhugaa rabbii yoo dubbanneen ga'a jechuudha. Argineef dhugaa jirtullee argineef isallee osoo mada dubbattu meeqo yaa isin arsitti arsitti nu danda'a pero ammoo masa waadaa gale jihan sii galchuu danda'a wanni amma jaarsonni sii muran kun sii ta'e moo siif hin taane jira pambalii jira murtiin jaarsi fudhatamu kanuma murtiin murame. Kumni diddamaa sun garuu uffataan alatti ji'aatti kumni diddamaa sun hin dhaga'amu sagaleen. Hin dhaga'amu. Hin dhaga'ama dubbadhu. Sagaleen kiyya hin dhaga'amu. Hin dhaga'ama hin dhaga'ama. Bismillah. Tuufi masruufa kumni diddamaa nagaa jette gabaabinatti. Neetworkii tuna qabaara. Neetworkii qabaara. Ayye maariin kan kee maal inni? Wanti isin naa murteessitan kumni diddamaa naa ta'eera hayyee garuu
uffataan alatti uffata isii jajaan hayyaa irraa jijjiiru uffata isii innaa kumni digdamaa kun manni kiraan jira kan dhibamuun hin jira aannan hin jira paampersiin jira wanta baay'ee jira. Dhibamuu san Sumayyaati ya dhibee rabbi fida kaa lubbuu dhibee rabbi fida. Rabbi fida. Amma yaasoo fidii akkami beektaa rafaate. Kumni diidama jaarsoli naa murteessite naa ta'eera. Qusii jalaan barbaachisu waan akka daaraa yoo jidduu keessa rabbiin godhini. Miyuutu wal isinii kisfileen godha waan isin jette mucatti. Egaa wanni jaarsonni murteesseef. Qusii jalaan dhufu waan akka uffataa. Kusat kuma diidama si erga callisuun qabu hin callisuun le maanni maayaa dargam ilmoo irratti namicha akkana jira. Durattuu yoo arafa jira uffata iidaa yeroo uffanni irraa dhume irraa jijjiiruun kuni gahee abbaati osoo manni kaanuu wajjin osoo manaayyuu jiraata jechuun abbamatu haadha manaatii fi ilmoollee jiraachisa waan ta'eef. Innaa kumni diidama baatiin dhaabbataan naa ta'eera waan jalaan barbaachisu porososii biraa. Ilmoo isaa halaallatu jette. Tikikkil naatu layyuu ta'amma. Sanni baamma nama godhanii ba'a. Inni illee hin godhatu. Qarillee nama guddaa nama rakkataa biraatu gargaaru. Ilmoo isaa hin rakkisu. Ammallee mootu ilmoon hawaasa guddattee baabaa jettuun sanii oluunu guyyaa lama sadiinu hawaasa waa argateeru hin godhaaf jechuu kun. Digdamaa ol baasuu danda'a. Kana akkasii bakka maarii. Tari gaafa dura deebi'i kaatilee gaafta ta'ee mucoo jaarsan walitti barumsa siita. Baranti yaafuu baramman jechuun san karaa dhagahee jira yoo isin na hiiki jettee hin jirre malee gizee inni hiiku akka maarii fudhannu dhagahee jira bakka sanan. Maal inni kaa wal godhataa jeriin kaa? Sumayyaa. Sumayyaa. Yani tolki Itoophiyaa yoo achi miyuut godhan miyuut irraa kadhachuu. Gaafa inni kan wal fuutan san maarii jechuun beektaa miti? Wayi. Maarii ni beektaa mi? Sumayyaa. Maarin kagaafa isin wal fuutanii sun maaliin keessan guyyaa san jidduu tan teessisaa jiru maalinni. Maarin jidduu kan keetifisaa jiru sun maalinni ni sin jedhu. Quraana qonnee dhoofde ustaadichi mul'atti yaa rabbii. Sheekonni qaruu deemaan waan kisaaraan qabneen maarii godhan. Quraanni kasaaraa duniyaa fi akhirallee miti kanaafuu quraana kun wanni jiru hin jiru. Egaa waan kasaaraan qabneen jedhee kasaaraa jechuun fakkeenya horii ta'e birrii baasaa ulee qabu. Alaa sirrii jedhe ka kasaaraan qabu duniyaatti illee akhiratti illee kasaaraan qabu quraanni waan quraana waliin jiru sirrii quraana fi qarshii 5,000 rakkoo miti saniyyuu miti ani hattan amaana isin warqi gaafa waan isin barbaachisu wallahi rabbina arga isin soquu fi miti. Isin soquu fi miti. Mucattii miyuutu godhee maala faate? Gaafa jira ani wala kulli haal geessine amma booda ani kaan dhaamadhu asli. Yaa geessine inshallah. Haadha fi Faatee Hamza Ahmad hundi keessan reedi ilu hundi keessan wala Haydar ajandaa gara biraatitti akkan godhan. Kunoo xumurree nurraa gadi buusa ummata. Isintu amiira asirratti waan ta'eef jechuu barbaadeeti. Dhiifama yoo isin irratti dheeradhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Sultaan awufii gootee fi warra si ammate warra sobaa sin jedhe awufii jettee fi moo qiyaamat ol kaate. Hamza fillee wallaa mubarak wallaa miti waa'ee. Abbaan taa'anii rabbi deemsaa dhiise. Takkatti yaada kennan moo arsitti dubban. Qarshiin 20,000 kun caammaa isii uffata isii wanta isii hundaan addaa mitini? Ilaalaal dhageeffadhu arsitti tiyya dhageeffadhu. Tokkoffaa inni kuni haa ta'u haa badu haa galu haa waan barbaadellee ta'u abbaa ilmoo tanaati sii galee haga fedhe odoo siyyuu jibbe ilmoo tana jibbuu hin danda'u. Ilmoon tummee biyya takka bira dhaquu dandeetti lama bira dhaquu dandeetti bira dhaquu dandeetti.
narageeffatu kaa bulii Arshiin 15 kumni bira diddamaa qabuu kun dandeenya. dhibee si uffata isii wanta dhibee si uffata Mee sicha amma dhaggeeffadhu, sirraa dhibee illee ilmoo kan adda. kennitu Innaa wanti waan lammaffaa hidhatee. ammoo hoo ammas inni wanta kana itti deebi'e yoo namni isinuma deebi'a. Na dhageeffadhu laal na dhageeffadhu. Mi'oot godhadhu dhageeffadhu. Hayyee. Inni kuni bitaanis bahii mirgaanis bahii abbaa ilmooti. Siigalee haga feete ati osoo isa jibbitee ilmoo kan kee jibbuu hin dandeettu. Innis osoo si jibbee ilmoo kan kee ilmoo ofii jibbuu hin danda'u. Homma barbaade osoo adda baramdaa warraa keettee deemtee wallahi billahi akka inni ilmoo ofii guddifatu itti hin amanan. Dhiirri badaan barbaade badaan feete ilmoo ofii namni gatu hin jiru. Ilmoo ofii numa guddifata. Ammas birriin 20 tuni wacii kan keetii fi kan ilmoollee ta'uu dandeetti. Garuu gaafa ilmoo tana qusaaqusii jidduu keessa dhufu, kan karaa keessa dhufu, caammaa fixachuu dandeetti, surree fixachuu dandeetti, waan rakkachuu dandeetti, akkuma tuu jette jidduu tana keessa fayyaan rabbitu dhufuu dandeetti. Waan kana irratti afaanuma nagayaa, afaanuma bareedaa kaleessaatiin. Nuti dubartiin arraba diimaa kanaan waa balleeffan. Arraba diimaa kanaan. Osoo arraba diimaa kana keessa gattifanneeti wanni badu hin jiru. Arraba diimaa kanaan waa balleessin. Afaanuma bareedaa kaleessaa saniin itti dawwaliiti waan akkana barbaaddi ilmooni waan kana kanaan godhe kun kana ta'ee waan akkanaa sirraa barbaada jedhin innuu dide sin jedhu inni mataan isaatu dide sin jedhu jechuudha ilmoo ofiititti hin cakkan hamma barbaadellee yoo ta'e jechuudha siigalee 20 sanii ol baasisuu dandeetta yoo sabaa itti tolteetiin jette ilmoodhaan sababde haga ilmoon si harka jirtutti uummata akka godhuu hin danda'u jechuudha dhiiraaf saadhaltii suutuma ilmatan. Siigalee haga ofin nama fudhatuuf goromaa jechuudha. Goromaa maree dhalteetiin jettee fi dhiira suutuma ilmatan suutuma suutaan jechuudha. Sabaa hima tolaniitiin. Kanaafuu sabaa gaafa tolte jette suutuma ilmattee suutuma walitti dhuftanii jechuudha. Siigalaa miti. Ayitti hawwaqim hin beekamu walitti deebi'uun faammalaa jechuudha. Madaa durii fa'aa kakkaasanii walii haasayanii hin beekamu miirri amma keessa jirtan kun keessaa bayamuutti mala. Adaduma adda turtaniin jechuudha. Kanaafuu atis akkasitti obsii fi lubbuu. Adafaatti jechuudha kaksiin jedha. Laataan naquma rahmatullah jedha. Dhagaa jecha tokko siin jedha. Jechaan jedhu maali? Sulxaanin lolleeni arrabsinee waan marallee jenneeni irraa fuunee fi jirra haqisii. Ammoo haqa isii ammoo sulxaanillee wanni barbaannu. Obboleettilleen isiilleen obboleettiin lammataallee qasdii namaa seentee waa'ee isaa intalti kunooti ani namni foolon guddifatuuf jecha waadaa asitti nu haa seentu. Dhimma kana akka tiktookii gubbatti akka hin deebifne. Waadaan useensi waadaa nu haa seentu. Tanammoo isiin jedha. Waadaan laali ani waadaan ani isiniin jisiidhaan jedhu maali beektaa sumayyaa waadaan siin jedhu kana booda mana aslii illee ta'ee mana makii illee ta'ee bakka barbaade ta'ee dhimma waa'ee kana ajjeefne irratti gastii nama takkaa dhaxxee deemii dubbatadhu deemii haasa isiin jedhanii si qosanii si kaasanii gastii namaa seentee dubbatta taanaan waadaa amma jedhe kanayyuu yoo sultaan gane nuti keessa hin jirru jechuudha. Dhimma warra kaaftee waliin fixatte. Dhimma warra waamanii waliin haasoftee waliin fixatta jechuudha. Ana kana gara kiyyaan keessan galu kana booda gastii seentee waa'ee isaa kaastee dubbatti taanaan.